nama gosummaadhaan gandummaadhaan deemee nama arrabsu yookaan cabsaa kaayaa yookaan immoo hanga dandeessanii birriitti baasaa lat godhaa biyya deebisaa jedhaniitu labsii baasanii turan. Waan kana hojiirra oolchuu danda'u qaba namni bakka jiru keessatti. Magaalaa Kaayiroo tana keessa yoo namni tokko ol ba'ee arrabaa dhedheerate walii galanii achi deemanii waajjirri poolisii as jira itti fidanii lat godhanii galchuu magaalaa bakka hunda keessa namni poolisiidha maallaqa kafalee hudduu qabee wal galchuu danda'a hudduu qabee kijiba miidiyaa kana gubbaadha akka waan gootummaatti galgalaa ganama iyyan kanaa miti. Qarshii dhibbata akka kafallaan hudduu qabdee abbaa feete as gubbaa galchuu dandeessa. Seera guuttee ammas ragaa itti argannaan qaxxitaa abbaa fedhe galchuu dandeessa maallaqa achittuu. Waan kanarratti namuu irratti dalaguu danda'u qaba. Asii miti bakkuma fedhettuu ilma namaa kana namni likkii wal galchuu danda'a. Haqa walirraa qaba akka oromummaatti akka gandummaa walitti aanu namni haqa walirraa qaba. Hatta haga hidhanii wal garafuu danda'u waliin qabna ture. Waan akkanaa namni gara biraatti wal dhiibee gosummaa gandummaa maali boo galatooma wal fadha. Thank you so much. Abdi ati warra wala qaba kana ajaja baasirraa jedhanii abbaa waan kun dhaabbatu jedhaa jirra. Ijoolleen teessan maal jette too maal jette Abdi bilisummaa. Baay'ee Abdi. Abdi bilisummaa. Eewa sagaleen kiyya ni jira amma. Asli. An kaleessallee dhiyengadallee guyyaa sadii moo afur guutuu abbaan feeti kijibduu naan jee abbaan feeti fakkeessituu jee nama naga buusa araara buusa jee usmee fi hafarsoo kadhataa ture. Isaan kadhadhee dadhabnaan ofiifillee gadi ba'ee hamtuun afaan hin abaati. Ammallee arrabseen dhiifne obboleessoo hamtuu biratu dhalata waan biraa dhalata lakkisaa waan kana dhaaba jennaan ni didani. Ani ijoollee walloodhaa dhuguma ajajuun danda'u garuu gaafa dhugaan dhufte hoo isaan dhugaadhaan fakkeessoo osoo hin taane hoo nama qabanii harkaa qabaatan as fidanii walloo ganda kamit dhalatee sagandi isaa gootin isaa adda baafannee dhugaan gadi dhiisan ijoollee walloo nama harkaa qabdu hunda ishiidha gadi dhiisisiifnee nagahan wajjin jiraachuun wal kabajuun wal jaalachuun akka kaleessatti itti fufaa yoo ofii isaaniitti rakkina qabaatan nuti waan goonuun qabnu siin jedhugaan jirtu kanuma. Bakka ijoolleen gadhiisanii isin gadhiisa. Oma rakkoon hin jiru. Gadhiisa. Hayyee fidaati nama dhugaan qaban nama harkaa qaban dhugaadhaan fakkeessoo osoo hin taane gaarii Oromoon hawaalaa wal qabdee viidiyoo irratti as laayivii irratti ol gadhiisiftan gadhiisa. Oma rakkoon hin jiru. Asillee anfidin achumatti gadhiisisiisi hiriyoota kee ijoolleen arsillee achumatti bakka jirtu hin gadaa. Na dhaggeeffadhu ammoo osoo ati dhageessuu nama tokko gadan dhiisisiisa osoo ati dhageessuu dawwalee nama tokko gadan dhiisisiisa. ورب الكعبة ربي نترجع إسام في دنقة هاليسني في دنا هاليسني نما جولة نما قدان ديسيس جولة نما كان سلام يارت رفته لا تشوف قدي ليشان أكسب والله لازم قد ديسيس يا أخي والله بوليان نوت مسلمة أمانتين كي وانا كاسين أيامو قد ديسيس وانتن ديس أكيد قوتو لقي فدا عمر أكيد قوتو Mucaa sanirraa jawwaala isaatti taate birri isaatti taate waan inni qabu riyaala takka wallahi rabbi si argaa irraan fuudhini mucaa san gadhiisa wallahi waa takka irraa fuunaan boru fuula rabbitti ittiin gaafatamta nu isaan hamtuu nutti dalannaan daba nutti dalannaan aarree miira kee gallee oromoo irratti tarkaanfii fudhanne malee jibbaa biraa diinummaa qabnuuf gadhiisi. Laayiviin jira sagalee kee nama kuma shantu sagalee kee dhaggeeffataa jira. Kosheen jedhi laayivii yoo TikTok baat kosheen jedhi. Yalla kotta mana asliitti kotta na jala laaliti bakka hin jiru. Yalla. Bakka akkas yaa biibii kee galata. Fakkeessuu hin beeku ani yoo dhugaa taate ifa baanee dhugaa baanee walitti araaramnu. Akkas. Ana gadhiisa ijoollee arsi. Galatoome wallahi. Akkas. Ani wallahi hunda caalaa viidiyoo keessatti miira keessa kan arginan akka waan obboleessi kiyyachiruu waa bal'atetti rifadha. Isa dhugaa rabbi jechuudha. Lola asirratti deemaa ture keessa kaati viidiyoo keessan qofa turetti dhagame. Because walii bilbilaa hiriyaadha gaafa rakkoo wal beekna. Dhufee jira Umar Walloo kan jiru kan agashilaa kan abaaboo darbate Umar Walloo kan jiru. Alaabaa dabbilisummaa Oromoo mataa kee hidhatee jiru. Kino ela cosa toko barreeffateera. Kino ola. Lastii keessaa nama irraa hir'isiififtu.
akkasi boo gootummaa akkasitti beekna nuti ijoollee walloo kinu. Asli ati harkisi annama ni risu. Barreessaa jira. Umar barreessi. Kino. Umar wallo. Umar akkam nagaa? Gara bitira gaamiti. Fayyaadha. Bareeda jirtu. Jira mangirri kiyya. Girri ma miidiyaa kana gubbaa qabaa fidaa kanaan wal qabatte wal qabdaniitiin hin qabdee bira ta'aa jirta moo lafarratti wal loltan? Ati waa tokko waan namtti himu. Ani tubii har'aadhaa mana indireekshinee nageenya qabu ijoollee qabamte sana ijoollee arutiidha. Itti bilbileen gadhiitti ofii kiyyaa bilbila itti bilbilee mana indireet keessatti otoo indireet dhaga'u. Itti gara gasheen guyyaa mana tulee isheen naga barbaannaa ijoolleen gadhiifamte akka hin tunne jedhani tola jedhanii bu'an. Mana hafartoo hoonu barbaade lakkoofsa keessan dirga jedhe lakkoofsa dabaa keessan arge lakkoofsa hin dalan hafartoon jecha. Ani guyyaa har'aa naga buutaa oolee inni gallaba kana ijoollee xiqqoo laayiviirra fidanii ku'a maali jecha wajjin dalan ijoollee tanam ijoollee arutii amma walooleen tan. Maali rakkoon biyyattii Oromoo walirratti bobbaatu inni iccitii walii nyaatu sakamii inni biyyattii walirratti bobbaatu sakamii baay'ee tokkorana nyaata. Dhugaa Umar galatoome Umar Sembiyeeka galatoome dhugaa asli mucaan kun dhugaa nama dhugaati. Wallaahi rabbiin arge ani waliin beeknullee lakkoofsa waliillee hin qabnu mucaa kanaanii nam jira gaafa mana hafarsoo sheenee hafarsoo lakkii waan kana dhaabii ijoollee miskiinii walitti darbuuf deema meera keessa galeetti dhaabi waan kanaa jedhee kadhatee mee maal goota jedheeni didee hayyee waan takkan barbaadu ani sihirraa hin dhimma qaba ijoollee arusirraa dhimma takkan qabu lakkoofsa kan keenaa ergi lookishinnaa ergi gaafa jedhuun biran jira jechuun mucaa kana wallaahi azim dhugaadha jechuudha. Amma gaafii kiyya Umar isin kama waliin nagaya wajjin dalagattan loluma miidiyaarraa kana dhageettanii achitti wal loltanii wal qabdaniire. Umar. Shabakaa kiyya naqabe asli dhiifama. Umar karaarra jirta sagalee waata si jalaa takkaa jira karaarra adabi. Anamba isa dhugaa rabbi waan natti nitti himu. Ani uummata kutaa Oromoo kudhatta akka guutuu takka ishii addan baatu walqixaan jaaladha tittan maatili walqixa ishii walloo ta'e arsii ta'e jimma ta'e wallaga ta'e tokko naaf aandinu wallaahi garuu guyyaa mana tulee dhageen tuleetti hime tuleen xayyib wanni ati jette dhugaanaan jedhe mana afartoo isheen afartoo hoo na barbaadde hoo si barbaadde kinooti ani lakkoota keessan itti ergaa na barbaade ittiin barbaada lakkoota keessan ergee fi lakkoota keessa jala duwida lakkoota dabaa natti erge bilbili isaan dalagu afartoo maaliif lakkoota hin taane natti ergitaa jeen aboo ani bara gowwaa miti jee kanaan namatti lookshiin erga dhufee nama halkan namni tara dhufee na tumuu qabu miskiina kalaas miskiina irraa gadi bu'aadha miskiina irraa raatuun barbaadinaadha ijoollee immoo arabatti bira fitee ijoollee arabni bira fitee narra raata gattanarra gadi bu'i taa'e uummata wallootti hin arrabsin uummanni walloo hoolaa miti nama keessan biyyattii dhalate baatii sagalitti yoo baratee yoo baratuu maatet namni garaa haadhaa keessatti baratu hin jiru namni guutuun namni qaraa'eet inni barateet garaa haadhaa keessatti hin qaraane garaa haadhaa keessatti hin baranne hundinuu biyyattii baatuma achii bahee baratee qaraa'e wanni kuni waan itti wallaatatanii miti dhiite afartoo jeeni ofii kiyya kadhee baay'ee tokko dadhabe afartoon garuu maal naan jee butee haadha keessanii talaakinoo amma walloo hoo asirratti fannifnee nama 15 fiduu maal jee hayyee gaafa akkas ta'e ani biyyattii mandugummaan jeemu jiramti ijoollee walloo hundarra mandugummaan tiyya xinnoo taatetti gadi na qabanii gallaba kana ifaa mana tulee isheenillee naga buute ijoollee gadhiistiite wilii jeebianii mucaa xiqqaa qabanii daa'ima falata keef yeddeen ani itti bilbilee gadhiistu maal inni isaa falata maali lima namaatee miti barani kutaan Oromoo yaa kuutu naaf tokko ilmi Oromoo tokko tuu naaf tokko wallahi rabbi takka kan Bakka Umar amma nuti arraba miidiyaa irratti namu anillee namu arrabsaa oraa namu akkuma fedhe haasaa afaaniin waan ta'eef. Aboo ani afartoo na dhaggeeffadhu asli na dhaggeeffadhu afartoo ta'e afaan ofii kana aarutti hin jira. Utumetti ishii janiin tana achitti dhaashee ta'uu hin beeku gurbattiitanii gurbattiin tun baay'ee afaan dabdu yoo namni naggaafatan nagan biyyattu. Xinnoo afaan mashiin dabduu dhabuun gurbatanii biyyatti. Amma na dhaga'e. Ani jala bira ijoolleen jira jarallee
Umara ko qabu. Amma ati ijoollee meeqa qabdee si bira jiran? Laa nama tokko jira tokkuma biyya tokko jira. Sillee irraa hiika jira. Jettee nagaan nyaata nyaatee qabbaneeffatee jira taa'aa jira. Ijoolleen ishiin tun gadhiifamnaan bakka dalagaa isatti fuudhee jeefte amta sa'a lamaan jeeme wallaahi billahi. Maali waan tokko walirra dalaguun mamnu'a nama tokko irratti badii dalaguun barbaade. Mucaa kana bakkamtu akka obboleetti nama tumeettan tume biyyate. Akka obboleetti nama tumetti illee kun tume malee mucaa kana miine wallaahi dhugaan tiim. Mucaa bira dhaqi umar itti haasanii mucaa bira dhaqi itti dubbisi. Mucaa bira dhaqi itti dubbisi. Aduu bisi lookootu akka obboleetti. Mucaa biraa jeemee jira bilbilaa itti jette malee jeemee kaajii maddatan dhiisee jeemee. Obboleewwan walamaantu biyya ormaa keessatti wal dararaa jirra dhuguma obboleewwan. Deebi birat deebi. Dirqama obboleewwan. Aboo amta sa'a lamaatan jeeme bilbilaan itti bilbilee yoo tan bilbila kashaafin gashaafin garuu tin dhageetti amta sa'a lamaa jeemtan biratti dhiisee dhufe wallaahi billahi jimma birattan dhiisee itti bilbilee yoo tan bilbila. Amta sa'a lamaa jeemtan dhageetti. Amaanaa hidhattee dhufte jimmaa biratti. Osoo numa dhatte wayya garuu dhaquun sitti ulfaate garuu gadi dhiifamuu isaa. Fagoon jeeme bara makiinaan hin jeemne fagoon jeeme bara magriban jeeme isaan bira dhaquuf. Amaanaa kaayattee dhufte. Ani asiri ani bilbila takkittiin mucaa gannaan dhiisiisa biyyattii mucaa siniifan gadiisa bilbila keessatti eessanii dhaggeeffatu dandeessanii garuu wanni meediyaa kanarra jeemu haa dhaabbatu. Dogongora dhibba. Asli mee carraa xiqqoo mee ni dubbadhaa. Waan gaarii hojjetaa jirtanii hundi keessanuu jechuudha galatooma. Nageenyi barbaachisaadha. Asli jara isaan ijoollee keenya qabeerurraa sheeritti godhaa